amma yeroon koo ga'eera ka'eetanii ilma koo kana gorsa ilma koo tokkicha kana waameetan gorsa ani abbaansaa fuula waaqayyoo duratti gaarii gochaa akkuman ture ilmi koo kunis immoo gaarummaadhuma kana akka agarsiisu wanta qajeelaa ta'es waaqayyo duratti akka hojjetuuf ani ilma koo otoo hin du'in gorsuun qaba daandii waaqayyoo isatti agarsiisuun qaba kanaafuu iddoo namni hin jirre kanatti waameetanii gaaddisuma kana jala teenyee ilma koo kana nan gorsa yaboona oo abbaa beet kootumee sin barbaada asuma gaaddisa kana jala teenya tolee abbaa koo maal jettanii asuma siqi mee asuma siqii jilba koo kanatti hirkadhuutii taa'i ishi abbaa koo egaa yaa ilma koo akkuma ati argitu ani dulloomeera yeroon koos deemeera kanaaf ani abbaan kee immoo maal gochaa akkan ture atis hin beektaa yaa ilma koo kanaaf har'aan waa tokko sitti himuun barbaada ishi abbaa koo natti himaa tolee yaa ilma koo akkuma ati tole jette waaqayyoo waan ati gaafatte hundumaa tole siif haa jedhu amiin abbaa koo egaa maal akka gootu sitti himuun barbaada egaa akkati karaan kee hundumtuu wal sii qixxaatutti wanti ati gootu hundinuu iddoo dhaqxu hundumaatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatuuf waan waaqayyo gooftaan kee sirraa barbaadu akkas raawwachuun barbaada tolee abbaa koo waaqayyo gooftaanii maal anarraa barbaadaa ishoo ilma koo waaqayyo gooftaan abboommii isaa akka eegdu sirraa hin barbaada akkasuma immoo akka seera Museen caafetti akkati deddeebitu abboommii isaa akka eegdu wanta waaqayyo duratti qajeelaa ta'eef dubbii isaa isa dhugaa qabeessa kana akkati eegdu nan barbaada yaa ilma koo yoo ati kana goote waaqayyo ilmaan kee siif ni eega yaada guutuudhaan sanyii kee ni eebbisa kanaaf yoo ati qajeelummaa kana raawwatte waaqayyo sanyii kee keessaa moosisee teessoo isaa irra hin kaa'a kanaaf sanyii kee keessaa akkuma waadanaaf gale kan Israa'el immoo hin dhabamu jedhee waaqayyoo ana abdachiiseera kanaaf jabaadhu gorsi kun immoo ilmaan keetitti akka darbu akkuma ani abbaan kee waamee si gorse atis immoo ilma kee akka gorsitu seera kana akkati seerota waaqayyoo kana lafa qabsiistu akkati ilmaan kee abboommii waaqayyoo eegaa akka guddataniif akkati gorsituun barbaada tolee abbaa koo wanta amma naan jette kana hundumaa nan godha anis bara dulluma koo keessaa ilma koo nan gorsa akkuma ati akkan ilma koo gorsuuf anatti dhaamte anis immoo ilma kootti ilma isaa akka inni gorsuuf akkasuma itti nan dhaama
yoos immoo yaa abbaa koo abboommii waaqayyoo lafa hin qabatamtiire eeyyee yaa ilma koo gosh garaan koo guddaa sitti gammadeera. Egaa sin eebbisaa akkana gara kootti eegsiqi. Waaqayyoo si haa eebbisu guddadhu yaa ilma koo akkuma ati gorsa koo fudhatte waaqayyo immoo wanta ati gaafatte hundumaa siif haa raawwatu. Lafa ati dhaqxe hundumaatti immoo harka isaatiin wal siif haa qixxeessu. Kanuman siin jedha jabaadhu. Tolee abbaa koo guddaasaa naaf eebbifame wanta ati naan jette kana hundumaa immoo yaadatti nan qabadha. Tolee obboloota koo hafuuraa jaalatamuuf kabajamoo maatii gooftaa akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii koo bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo fararayyaanni gooftaa isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Egaa diraamaan kun yoo isinitti tolee share like gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Warri subscribe naaf hin goone immoo subscribe naaf godhaa. Gorsoota garaagaraa faarfannaa haaraa akkasuma wantoota namatti tolu wantoota barnoota dabarsan cara yaadu isiniifan dhiyeessaa. Kanaaf immoo kana gochuu akka hin danda'uuf Amilee natti horaa subscribe like comment gochuudhaan yaada keessan naa barreessuudhaan na bukkee dhaabbadhaa isiniin jechuun jaaladha. Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu naaf eebbifama.